artistoonni ija ummataati ija fagoo laaltee daftee hubatu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuu qabdu lugaa namaatiin hojii artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teenna tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenna miti. Isin amma booda itti fufuu qabsu akkamitti haalli ati waraana mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu ati tokko baana danaasis namni dhumtuu mootummaa san keessa jiru ignoo. Okay, mormiin Jawaar Mohammad Norway Oslotti muddattun mormii guddoo mormii isii jalqaba mormii dhugaa irratti dhaabbatte mormii dhugaati waan gaafii gaafatamuu qabu gaafii ummata tafakkeessaa of keessaa hin qabne ishee dhugaa taate ta ummanni barbaadu san ummanni gaafatu ummata Oslooti jechuudha. Ummanni Osloo Jawaarin baay'ee challenge godhe jechuudha. Keessattuu artistiin keenya beekamaan hayyuun keenya waa hunda geerarsaan kan ibsatu gaafii cimaa gaafii addaa gaafate. Dhumarratti ni sodaatan na fakkaate liivii irratti paawuz godhan. Sun waan ta'uu hin qabne jechuudha. Namni yaada isaa bilisaa ibsachuu danda'uu qaba. Hadha kanaaf maal jedhee hiikni isaa maali? Baay'ee dubbiin isaa dachaa of keessaa qabdi. Jechoonni inni jedhe sun gara siyaasa Oromootitti yoo finnu maal akeekti kan jedhu erga xiqqoosii kaaseen boodatti viidiyoo isaa sana tokko dhageeffannaa kanaaf haga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jedhe. Irratti jechi inni jedhe tokkummaa kan dhabe isinii malee uummata Oromootii miti. Isintu tokkummaa dhabe waan uummanni Oromoo tokkummaa dhabe fakkeessaa jira. Kana yeroo baay'eedhaan irra deddeebinee barreessaa turre. Mata jabeenna hayyoota Oromoo ana malee karaa kiyyaan malee tiyya haa taatuu maleetu uummata Oromoo yeroo aarsaa kafalchiisaa jira waan jedhu nullee irraa barreessaa turre jechuudha. Garuu artist Umar Usleeman ifatti dubbate jechuudha. Kana jechuun rakkoon isin jidduu hayyoota Oromoo jidduu jirti malee ummata Oromoo jidduu hin jirtu. Rakkoon hooggantoota Oromoo jidduu jirti malee ummata Oromoo jidduu hin jirtu. Gaafii jabduudha jechuudha. Gaafii yeroo ammaatti ummanni keessallee ummanni alallee gaafataa jiruu fi gaafii yoo namni jala deemtuun calliftee harka dhooftu jibbitu taate malee gaafii sirriidha jechuudha. Gaafiin lammaffaan immoo nuti jedhe kaayyoon keenya nama tokko ol baasuu fi nama tokko buusuu fi miti. Kana jechuun maanni gaafa nama ol baasuu barbaaddanillee fiidanii nutti dhuftanii gaafa nama gabbuusuu barbaaddanillee fiidanii nutti dhuftanii. Garuu kaayyoon Oromoo nama tokko ol baasuu nama tokko gadi buusuu osoo hin taane sirna Oromoof ta'u sirna Oromoo barbaachisu ijaaruudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kaayyuma qabsoo Oromoo tana ibsa jechuudha. Kaayyoo qabsoo Oromoo maal akka isiin taate gabaabsee lafa kaase jechuudha. Gaafa duraa kubbaa walitti kennaa turtanii kubbaa san immoo galchuu diddee ofii keetii dhiiftee Abiyyi immoo fuudhee kubbaa san galchee eegaaf san galchuu dadhabde kubbaa sanii har'a ammoo sababiin ati nutti dhuftuuf maa inni waan jedhullee kaasee jira. Kan nama ajaa'ibu atiin kaleessa gaafii jabdu atiin kaleessatii fi atiin har'aatuu garagara. Atiin kaleessa akka aktivistiitti akka falmaa mirga dhala namaatti akka sochoosaa sooshaal muuvimentiititti hojjetaa turte. Har'a ammoo paartii keessa jirta, paartii KFO keessa jirta. Akka paartiitti nutti dhufte gaafa inni jedhuuf deemu irratti cufan jechuudha. Waan kana gaafa inni kaasu
liivii irratti paawuz godhan jechuudha. Kanaaf Umar Suleyman waan ummata keessa jiru haqa jiru dubbatee ifatti baasee jechuudha. Ammaan boodatti irra dhodho'isaan hin jiru jechuudha. Karaa koo uumaa jiru mata jabeenna hayyoota Oromooti. Ka ummata Oromoo qaalii ilmaan isaa lubbuu isaa qaalii takkatti qabu kafalchiisaa jiru hayyoota Oromooti jechuudha. Kanaaf kana dhugumaan dhugatti waan jiru dubbatee mee amma immoo haa dhageeffannu guutuu isaa waan inni jedhe. Ummatan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftaniin uummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf dhufanii gadi deemtan. Hojii akka kana obboleen Joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen Joon jennaan dhagaamuu keessa socho'a. Gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti. Ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dirsa wal taatan malee bilisummaa wal ijaamuun jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbaasuu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takka to'asu taaltanii sun achuma lafattanii Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromooti, maqaa Oromiyaati, maqaa bilisummaati, maqaa walabummaati. Sinduu waan nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiin mirga biyya ofiitiin akka biyya ofiitiin gonfachiisuuf malee akka nama ol aangootti ol haaboof gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin Okay. Artisti Umar Suleymaaniin waan gaafatamuu qabu gaafattee gaafii uummata gaafattee gaafii sirrii gaafattee kanaafuu galatoomi jennaani isin immoo like, comment, share, subscribe gochuu hin dagatinaa nagataa.